Ashaama harka akkam jirtu hordoftoota keenya walabummaan sun neetwoorkirra oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna dursa matootii oduu. Gurmuun of toltotaa mootummaa naannoo Amaaraa saamicha Oromoo Walloo irratti gaggeessuu itti fufee jira. Sababa waraanaatiin barattoonni yuunivarsiitii Waldaa gadhiisaa jiru. TPLF haaldureen dhukaasaa dhaabuu haaraa dhiyeesse. Oduu waliin kan isin waliin turu ani Galgaloo Tufaatii amma oduu bal'inaan. Gurmuun of toltoota mootummoota naannoo Amaaraa saamicha Oromoo Walloo irratti gaggeessu itti fufee jira. Bulchiinsi naannoo Amaaraa duula babal'ifannaa naannoo Tigraayitti gaggeessaa jiruun mo'atamaa akka jiru beekamaadha. Sababa kanaanis torbee darbe keessa waamicha waraana qaamolee hidhatan hundaa hirmaachisu taasiseera. Waamicha duula babal'ifannaa kana fudhatama argachiisuuf iddoowwan adda addaatti hiriira deeggarsaa dirqamaan yaamaa jiraachuun beekamaadha. Kaaba Oromiyaa aanaa baatiitti namoota duula deemaniif galaa qopheessuu maqaa jedhuun mana manarra deemanii maallaqa walitti qabaa akka jiran jiraattonni aanaa baatii maddeeniif himaniiru. Namoonni kanfaltii gaafataman kana raawwachuu hin dandeenye hidhamuu akka danda'an sossodaachifamaa jiru jechuun jiraattonni maddeen walabummaa niiws neetwoorkiif himaniiru. Uummanni Oromoo Walloo waamicha babal'ifannaa mootummaan abbaa irree Amaaraa waame kanarratti gama kamiinuu hirmaachuu akka hin barbaanne himaniiru. Nuti gama kamiyyuu gorree qaama biraatiin loluu hin barbaannu kan jedhan Oromoonni aanaa baatii qaamni babal'ifannaadhaaf waraana kanatti namaaf feeraa jiru of danda'ee socho'uu qaba. Waraana waliin saboota lama gidduutti gaggeeffamuuf deeggarsa goonuu hin qabnu jedhaniiru. Oromoonni Walloo qabeenyaa fi manni isaanii humnoota addaa fi milishoota Amaaraatiin jalaa saamame akkasumas gubate gaaddisa mukaa fi dhaabbilee adda addaa keessatti buufatanii akka jiran beekamaadha. Mootummaan naannoo Amaaraa Oromoo Walloo qabeenya isaanii mancaasee qeerraa buqqisaatoo jiru maqaa waraana babal'ifannaa deeggaraa jedhuun mana marra deemee dararuun dhaabbachuu akka qabu jiraattonni dhaammataniiru. Hawaasni Oromoo biyya alaa fi keessaa rogeeyyiin Oromoo miidiyaalee fi dhaabbileen mirga namaatiin falman akkasumas paartileen siyaasaa Oromoo rakkoo Oromoo Walloo irratti humnoonni Amaaraa godhaa jiran tokkummaan akka dura dhaabbannu jechuun Oromoonni Walloo waamicha taasisaniiru. Sababa waraanaatiin barattoonni yuunivarsiitii Waldaa gadhiisaa jiru. Sababa waraana Tigraayin yuunivarsiitiin Waldiyaa barattoonni mooraa gadhiisanii akka ba'an beeksisa baasuu hordofee barattoonni mooraa gadhiisanii jiran konkolaataa dhabanii rakkataa jiraachuu himani. Akka odeeffannoon toora sanirraa argannetti naannoo Qobboo jedhamutti waraanni mootummaatii fi TPLF jidduutti gaggeeffamaa akka jiruu fi sagaleen dhukaasaa meeshaa gurguddaa fageenyarraa akka dhaga'amu himaniiru. Sababa kanaanis sodaa fi shororka hamaa keessa jiraachuu barattoonni dubbataniiru. Itti dabaluunis odeeffannoon arganne akka mul'isutti barattoonni buleeyyii fi jiisiin mooraa erga gadhiisanii bahanii akka turanii fi amma mooraa keessa kan jiran barattoota haaraa bara kana seenan qofa ta'uun beekameera. Humni waraanaa federaalaa hanga ammaatti mooraa keessa baay'inaan jiraachuu eeruun haala nageenyaa naannoo sanaarraan kan ka'e rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiran beekameera. Yeroo ammaa kanattis bulchiinsi yuunivarsiitichaa barattoonni mooraa gadhiisanii akka ba'an beeksisa baasuu hordofee barattoonni konkolaataa dhabanii karra mooraa yuunivarsiitii irra dhaabataa jiraachuu himaniiru. Gatiin geejibaas dachaa 4 oliin akka dabale eeranii gatiin geejiba duraa akka Finfinneetti 280 ture amma qarshii 1,000 fe'amaa jiraachuun beekameera. TPLF haaldureen dhukaasa dhaabuu haaraa dhiyeesse. Humnoonni Tigraay kaaba Itoophiyaatti humnoota mootummaa federaalaa fi naannolee biroo wajjin waraanarra jiran dhukaasa dhaabuuf mootummaan ce'umsaa hundaa'uu akka haaldureetti kaa'aniiru. Kana malees baajanni akka lakkoofsa Habashaatti bara 2013 fi 2014 atattamaan akka gadhiifamus gaafataniiru. Ibsi haalduree kanneen of keessaa qabu kan ba'e naannolee Itoophiyaa biroo keessatti wayita dargaggoonnii fi humnoonni nageenyaa naannolee waraana kaabaa biyyattii taasifamaa jiru irratti hirmaachuuf kumaatamaan makamaa jiranitti. Ibsi karaa dubbii himaa TPLF obbo Geetaachoo Raddaan ba'e akka mul'isutti mootummaan Tigraay haalota siyaasaa fi waraana biyyattii keessatti jijjiiramaa jiran nageenyaa fi tasgabbii biyyaa irratti dhiibbaa qaban hubachuun haalduree amma dura kaa'an irra deebi'anii fooyyessuu himaniiru. Haalduree haaraa garee mootummaan shororkeessummaan galmeesse kun baase ilaalchisee aga ammaa gama mootummaa federaalaan wanti dhaga'amee hin jiru. Humnoonni mootummaa federaalaa Tigraayitti mo'amaniiru kan jedhu ibsi kun waraana naannolee Amaaraa fi Affaaritti taasifamaa jiruunis irra aanneerra jedheera. Mootummaan Tigraay lola kanaaf furmaanni naga qabeessa ta'e akka argamuuf irra deddeebiin fedhii agarsiisaa ture kan jedhu ibsi guyyaa adoolessa 29/2021 gadhiifame kun ta'us garuu nagaa fi tasgabbii uummata Tigraay kabachiisuuf ofirraa qolachuuf qophiidha jedha. Haaldureen haaraa ejjennoo mootummaa Tigraay jedhuun obbo Geetaachoo Raddaan fuula Tiwiitarii isaanii irratti gadhiisan kan jalqaba ji'a kanaatti baasan irraa kan guddaa walirraa fagaatu miti.
Keessattuu waraanni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa naannicha dhiisanii akka ba'aniif irraa ibsichi deebiin gaafateera. Qabxiin haaraa ibsa duraa irratti dabalame mootummaan ce'umsaa akka hundaa'u kan gaafatuu fi baajanni naannichaa akka gadhiifamu ta'uu ibsicharraa hubachuun danda'ameera. Ibsi kun mootummaan biyya bulchu seera qabeessa miti. Kanaafis mootummaan ce'umsaa akka hundaa'u akkasumas adeemsi siyaasaa qaamolee siyaasaa ijoo biyyattii keessa jiran hammate akka jalqabamu gaafata. Kunis rakkoolee siyaasaa fi heera biyyattii muddaa jiraniif furmaata kennuuf kan kaayyeffate ta'uu qaba jedheera. Tajaajilli bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ibsaa, baankii, teleekoomii fi kanneen bakkatti akka deebi'an kan amma duraan gaafatames ibsa amma kanaa keessattis eerameera. Akkasumas dhimmoonni deeggarsi namoomaa uummata Tigraay bira akka ga'u lammiileen Tigraay eenyummaa isaaniin hidhaman akka hiikaman irra deebiin gaafateera. Dhimmoonni jedhaman kunneen yoo hojiirra oolan qofaadha kan mariif teenyu jechuun ibsichi ejjennoo isaa addeesseera. Dubbimaan TPLF Geetaachoo Raddaa mootummaan federaalaa humna dabalataa waraanaaf qixeessuun waraana hammeessaa jira. Dhoksaan immoo marii gochuuf haala mijeeffachaa jira jechuun komateera. Baatii Sadaasaa 2020 ture humnoonni TPLF buufata waraanaa Itoophiyaa Maqalee jiru irratti aleellaa raawwatan jedhamuun lolli mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF jidduutti kan ka'e ture. Lola kanaan lammiileen kumaan lakkaa'aman yoo lubbuu dhaban miliyoona tokko ol kan ta'an immoo qe'ee fi qabeenyarraa buqqaaniiru. Daayirektarri sagantaa nyaata addunyaa WFP David Bizilii guyyootan dura akka dubbatanitti kuusaan nyaataa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Tigraay keessaa qabu adoolessa 30 2021 ni dhuma jechuun dubbataniiru. Gama kaniin mootummaan Itoophiyaa osoo addi bilisa baasaa uummata Tigraay yakkaawwan garaagaraa itti fufee raawwachaa jiru argee callisuu filachuun hawaasa addunyaa gaaffii natti ta'aa jira jechuun komateera. Egaan hordoftoota keenya oduuleen yeroo kanaaf qabnu sangammaa ture. Qophiilee keenya waliin turtii gaarii jenna. Margo chartadi timbuin kaati. Okay, we are sitting one go dem. Itu go fit yesu dine. Mala no fin fidia timoti buteka. Okay, then. Bode mo ragu tika kana kuma timfune mochuman. Nagaan keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan kun qophii keenya haala yeroo fi seenaa gootota Oromooti. Har'a keessummoota lama maatii walabummaa News Network irraa qabannee jirra. Isaanis obbo Tasfaa Guddataa fi obbo Naasir Koorsaa yookaan walabummaadha. Marii kana qopheessee kan dhiyeessu immoo ana Gammachiisnaadooti. Keessummoota keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan galatooma miidiyaa kanarratti nu affeeruu keessaniif. Baay'ee galatoomi Gammachiis affeerraa kana qopheessee nu waamuu keetiif hedduu ulfaata. Tole egaa sududumaan gara marii keenyaatti deemnaa. Walumaa gala biyyattiin yookaan impaayirri Itoophiyaa kun yeroo ammaa kana maal keessa jirti? Maaltu deemaa jira biyyattii sana keessatti obbo Tasfaa Guddataa? Hedduu galatoomi obbo Naasir Koorsaa yaada bareedaa dubbattee akkuma jette rakkinni guddaan biyyattii sana keessa impaayirtii sana keessa jiru akka Oromootis ta'e akka waliigala impaayirtiitti rakkoo hundeedhaan furuu barbaadamee miti yeroo baay'ee. Rakkoo furuun utuu danda'amuuti rakkoo kabiraa uumu. Fakkeenyaaf dhaabota uummanni Oromoo barbaadu dhiisanii waan kabiraa bittilu bukkeetti kun immoo nagaan fidu nagaa waaraan fidu rakkoo biraa fida malee rakkoo irratti rakkoo dhalchuudha malee rakkoo furuu irratti dandeettii hin qabanii warrattiin impaayira Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kun beekamaadha addunyaadhuma irratti isaan faallaa deemuudha hojiin isaanii. Mee gara obbo Tasfaa Guddataattiin ce'a. Obbo Tasfaa Guddataa ABO fi KFO'n wal ta'uun mootummaa ce'umsa biyyoolessaa Oromiyaa labsuun ni yaadatama. Labsiin kun kan yeroo isaa eeggateedha. Akkasuma immoo haala biyyattiin keessa jirtu kanaan
uummanni Oromoo ofitti fudhatee hojiirra oolchuu ni danda'a. Mee kana irratti maal jettu? Ayyee galatoomi gamme itoo gaafii keetti hin ce'ini waa'ee mootummaa ce'umsaa jedhu kanaa fi waa'ee lammaanfaa as ba'aa jiran jedhan kanarratti waa tokko dubbadhee darbuu barbaada. Lammaan karaa tokkoon dhufuu hin danda'u jedhanii wanni yaada keessaa baasuun gowwummaadha. Hin beekamu. Haa ta'u namni kun eenyuun inni? Lammaan eenyuun inni? Lammaan nama qabsoo Oromoo karaa dabarseedha. Galma ishii jala nama dabarseedha. Gadi bahee afaan damma dibatee nuuf ajajaan keenya uummata Oromooti jedhee uummata Oromoo afaan faajjessee dhuguma namni kun nama Oromoodhaaf dhalate galee fi waggaamma kana TPLF keessatti yookiin EPRDF keessatti isaan guddifatanii daa'imummaa isaaniitiin Abiyyi faana achi galan jedhu achi keessatti arma goosisanii guddifatanii namni kun dhuguma Oromoof dubbata jedhanii yaaduun karaa tokko gowwummaas fakkaata ture. Haa ta'u uummanni Oromoo harki caalli lammaan dhuguma waanuu fida jedhee amanee ture. Erga amanee lammaan aangoo kennameef sana aangoo qabachuu irra turu sana namicha kana dabarsee kennee haalli Oromoon qabsoo waggaa meeqa qeerroof qarree dhiigaaf lubbuutti dabarsite uummanni Oromoo itti qabsaa'ee itti du'e gara dabarsanii warra leelliftuu Minilik warra Minilikiif abjootaa bultu warra amantii tokko afaan tokko biyya tokkoof abjootaa bultutti dabarsee kennee asiin nu gahe. Haa ta'u ofii isaatiif eessa jiraadha amma? Eessa jira? Yoo waa'ee mootummaa ce'umsaa dubbannu mootummaa ce'umsaa ka'ee dhufamiiti kan ijaaramu. Mootummaa ce'umsaa haala adda addaatiin ijaarama. Akkamitti ijaarama mootummaan ce'umsaa? Gaafa biyyi tokko jeequmsa keessa galtee paartiin biyya bulchuu yookiin mootummaan sun jeeqamee biyyattiin gara gadheetti deemaa jiraattu furmaata siyaasaa kennuuf jedhanii amma filannoon inni uummanni filate namni bakka bu'oota isaa amma uummanni filatutti mootummaan ce'umsaa kun ijaaree biyyattii keessatti tasgabbii akka fiduuf akka mootummaa itti aanu mootummaa uummanni filatuuf haala mijeessuuf yeroo muraasaaf filatamee taa'an. Har'a yoo lammaa fidanii lammaan imeejin inni qabu amma uummata Oromoo hundatti maalinni? Uummata Oromoo maaliif godheessatti gahe? Uummata Oromoo luka isaa geessi lammaan Abiyyitti kennee kan biraa deebi'e. Kanaafuu namni kun ani dhugaadhumaaf siyaasa Oromoo keessatti akkuma warra kaan dubbannu nama maqaan isaatu kan ka'uu irra hin jirre dhugaadhaaf. Kanaafuu mootummaan ce'umsaa haala akkanaatiin ijaarama malee abbumti arge fidee lammaan dhufee mootummaa ce'umsaa ijaaruu fi inni jedhu kun waan fudhatama qabu miti. Maaliif uummanni Oromoo waan ka'eef waan qabsaa'eef ni beeka. Yeroo lama sadii mookfameera. Inni kanaan dura itoo waggaa sadheeraan darbiin innumti kana waggaa sadan kana argineeyyuun gaadha. Kanaafuu akka yaada kootitti uummanni Oromoo waan hundumaa amma gargar baafateera. Bilchaateeti argeera lammata sadii afur shan mookfamu. Kanaafuu wanti lammaan dubbatamu kun karaa tokko qofa ta'uu danda'a akka yaada kootitti. Karaan kunis maa'inni amma yoo ilaalle warra TPLF kun waraanaan olaantummaa siyaasaanis waraanaanis olaantummaa argataa jiru. Yoo mo'annee kiiloo afur mana masaraa Minilik yoo galle isuma kanallee lammaan kun afaan mi'aa isa qabanneetuma Oromootti deebinaa Oromoo deebinee garboonfanna yoo jedhanii yaadan malee karaan lammaan deemu waan ta'u miti. Waa'ee karaa mootummaan ce'umsaa akkaataatti ijaaramu dubbadheera. Suni amma mootummaan uummataan filatame filamutti haala aangessu paartiin siyaasaa adda addaa walitti dhufanii walii galanii sana keessaa filatanii amma gaafa waggaas tokkos ta'u waggaa lamas ta'u baatii jaas ta'u amma filannoon ta'utti mootummaan ce'umsaa ijaaramee paartii adda addaa keessaa walitti dhufeeti amma gaafa filannoon dhufee paartii mo'ate biyya fudhatutti akkanatti ijaarama. Waa'ee mootummaa ce'umsaa ABO fi KFO'n ijaaran jette
sirumayyuu karaa kootiin in tureen jedha nam. Maaliif in tureen siin jedhee gaafuma calqabaa kaasee mootummaan kun qeerroo fi qarreen Oromoo gadi ba'anii mootummaa kana akaaf harka duwwaa dabtaraaf qalamaan gadi ba'anii mootummaa kana isaantu kuffise. Gaafa isaan kuffisan silaatoo wanti lafaa qophaa'e qabaannee mootummaa cimsaa lafaa qophaa'e qabaannee dhufanii jarri sun aangoo qabatanii amma gaafa filannoon uummataan filatamee aangootti bakka bu'oota isaa aangootti fidu nama afuudhee qajeelchu jiraachuu tureeyyu. Haa ta'u kufaatii yookiin kun dogoggora aktivistoonni keenyas tokko tokko qabanii jarri kun kufaatii jalaa of damdamsiisanii deebi'anii riifoormii taasifnaa jedhanii uummata Oromoo gadi ba'anii jilbeeffatanii isin miineerraa isin finneerraa dhiifama nu godhaa jedhanii gadi ba'anii ofishiyaal idda gaafatanii uummanni keenyallee gowwoomee dhuguma jarri kun jijjiiramaniiru kan jedhu itoo gara mootummaa ce'umsaatti hin ta'iin gara riifoormii yookiin mootummaan kun of haaromsuu kan jedhutti deebi'an. Haa ta'u wanta amma deemaa jiru kun kanaafuu wanti kun mootummaan ce'umsaa amma kafaa'uuf abaa'uudhaan dhaabbate kuni har'atoo ta'in itoo gaaf sana yeroodhaan qabaannee gaaf sana isaan dhiibbaa fidanii gara mootummaa ce'umsaatti deeman ta'ee akka kufaatii har'a kufne kanan ta'uyyuu ammalleen jecha warra Raashiyaa tokkotu jira afuumannaa turuu wayyaa jedha. Erga sunafee ammalleen akka qabsoon Oromoo akkuma arginu akkuma dubbannu kana wanti deemaa jiru mul'ataadha. Mootummaan kun kufaatiinsaa waan hin oolle adda bilisummaaf kafaa'uu walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa ijaaruun isaanii yeroo kam caala barbaachisaadha. Uummanni Oromoollee kana fudhatee deeggaruu bira dhaabbachuu waan barbaachisaa ta'een bira dhaabbachuutu irra jira kan jedhu yaada qaba Gammachiis. Tole hedduu galatoomi. Agaa dubbatteetta utuu duraaniyyuu qophii akkasii qabaanneerra ta'eeti gaafa mootummaan sun kufuu silaatii rakkoonni amma nu mudate kun nu mudatu riifoormii jedhanii of haaromsuu jedhanii waan biraadhaan dhufanii nurraa hin ba'an turanii kuni waan barbaachisaadha. Har'allee lafarratti hojjechuu baatu kufaatiin mootummaa sanaan booda hojiirra ooluu danda'a. Yaada jettu qabdaa hedduu galatoomi. Mee gaaffii tokkoon gaafadha Bonaasir Koorsaa marsaa hawaasummaa kanarraa uummanni Oromoo hoggansan qabu jedhanii warri babal'isaa jiran jira. Uummanni Oromoo hoggansan qabu jechuun maal jechuudha? Hoggansi isaa laaffataadhallee yoo jedhani ni fakkaata. Yeroo baay'ee mukan ol bira qabanii ilaalanii TPLF fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ol bira qabanii ilaalaa jiru. TPLF hoggansa cimaa waan qabduuf lammata deebitee dhuftee biyya sana bituuf deemti kutaa tokko keessaati. Uummanni Oromoo garuu uummata guddaa akkasii ta'ee hoggansa cimaa dhabuurraan ammas gabrummaa jalatti kufuuf deema kan jedhantu jira. Mee akkamitti ilaaltati dubbii kana? Waan kana akka lamatti ilaalaan Gammachiis. Wanti kuni fakkeenyaaf uummanni Oromoo hoogganan qabu warri jedhani isaan Oromoo keessa jiran qabsoo Oromoo keessa jiran namni hooggana qabaa fi hin qabu nama qabsoo keessa jirutu qabsoo beekaa hoogganni kun eessa jira maal hojjechaa jira maal dadhabbiin maal balleessaa jira kan jedhuu fi hoogganamtee yoo jiraatte qofadha kan argitu. Hamma hooggana qabsoo Oromoo jalatti hin hoogganaminitti hoogganni hin jiru jechuu dandeessa. Maaliif namni si hoogganu hin jiru, namni ajaja sii kennu hin jiru, nama ajaja irraa fudhattu hin qabdu, nama ijaaramtee keessatti yaada qooda kennitu hin qabdu. Kanaaf yaadni nama kanaa maalinni hoogganan qabu jedhee ofitti himachuudha. So inni kuni warri akkasittiin oofan warri hoogganamuu hin barbaanne warri dirqama fudhatanii dirqama uummata Oromoo hojiitti hiikuu hin barbaanne yaada warra sanaatii jedheen fudhatu. Gamni tokko immoo namoota wallaalummaarraan kan ka'e yookaan immoo hubannoo dhabuurraan kan ka'e warra hoogganni keenya maal ta'e maaliif akkana ta'e qulqullummaadhumarraanii namoonni akkaataa hawwan bakka akka TPLFitti qabsoon Oromoo jabaachuu qabaa galma gahuu qabaa warra jedhantu jira. Warri kuni hawwii mataa isaanii
isaanis qabsoo keessa hin jiran. Warruma ala taa'ee waa hawwu malee warra taa'ee keessa waa hojjechaa jiru miti. Warra qabsoo kana keessa taa'ee hooggana qabna jedhee warri hojjechaa jiru immoo mootummaa ce'umsaa addi bilisummaa Oromoo har'a waggaa tokko waggaa lama darbeera eegii labse. Uummanni Oromoo hojiitti hiikkachuu dadhabe. Oromoon eega wanti tokko ta'ee darbe yookaan immoo eega sana hidhii xuuxuu otoo akkas goonee jiraanne jedhee ofitti gadda malee waan yeroodhaan itti kennamu yeroo isaa eeggatee sa'aatii isaa eeggatee wal qindeessee jirutti namni adda bilisummaa Oromoo irratti duulaa ture warra har'a miidiyaa irraa waraana bilisummaa Oromoo faarsu warra har'a qabsoo Oromoo faarsaa jiru jechuudha. Hoogganamuu hin barbaadan. Barcuma isaanii ilaallatu malee Oromoo hangoomsuuf hin deeman akka adda bilisummaa Oromoo kanaan dura jiru. Siyaasaa Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf miti kan isaan deeman. Eessa teenya maal argannaa kan jedhudha yeroo irra caalaa parsantii 9.9 kan isaan yaadatu. Ani dubbachuu qabaadha. Inni kuni namoota akkasii kanatu uummata kana burjaajeessa sooshaal miidiyaa kana irratti bahee miidiyaa haala gaarra deemee miidiyaa firaarra dhufee firris immoo taa'ee dhaggeeffata. Maaliif namoonni kuni wanti tokko TPLF wanti ishiin Oromoo irraa adda ishee godhe maalinni garaa jabeena qabdi. Garaa jabinni isaan qaban nama isaanis ta'e halagaas ta'e nama waa'ee Tigraay diigu Tigraayin balleessuu deemu uummata Tigraayin cabsuuf deemu afaan Tigraayin cabsuuf deemu sa'aatii tokkoo fi sakandii tokko obsan qabaniif. Biyya alaa kana keessatti namni tokko jiraachuu hin danda'u. Akkuma dirree irraa lolan biyya alaa kana keessatti lolanii bakka itti isaan galchuu danda'u. Addi bilisummaa Oromoo immoo uummanni baay'ina uummataa irraa kan ka'e gabrummaa waggaa 150 ol waggaa gara waggaa 400 uummata walloo dabalatee kan deemaa jiru kana wal qabatee uummata kana reefu keessatti waa horaa jira. Reefu waa hubachiisaa jira. Warri hubate kun immoo hoogganamanii hojjechaa jiru. Mootummaa ce'umsaas waraana bilisummaa Oromoos akkasumatti adda bilisummaa Oromoo bifa kamiinuu seera fi heera adda bilisummaa Oromoo jala dhaabbatanii warri hojjetan sooshaal miidiyaa feesbuuk irraa qabee hanga tiiktookitti hanga yuutuubii fi waatsaapitti namoonni hojjetan ni jiru jechuudha. Hooggana qabna jedhanii hojjetu. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a hooggana qabna jedhee lubbuu isaa kennee lolaa jira. Kufee kuffisaa jira. Beela'ee agabuu bishaan otoo hin dhugin miila qullaa kan deemaa jiran hooggana qabnaa jedhanii. Malee hooggana hin qabnu hoogganni keenya laafadha jedhanii miti. Isa kanaafiyyuu warri hoogganamaa jiru kun yoo gabba'anii hooggana hin qabnu jedhanii bakka itti isaan irraallee fakkaata. Isaan irraallee hin miidhaga jechuudha. Maaliif akkamitti hooggana hin qabnu jedhamee kan ibsuu danda'ullee isaan. Hooggana jabaa qabnaa injifachaa jirraa lolaa jirra warri jedhu immoo hooggana gaarii qabnaa. Hooggana uummata Oromoo ceesise. Gaafa hayyuun dooktorri piroofeesarri biyya alaa kana keessa jiru waraanni bilisummaa Oromoo qawwee yaa hiikkatu kan jedhe kan dutaa ture kan lolaa ture hayyoota warra har'a hooggana hin qabnu jedhu kanadha. Waraanni bilisummaa Oromoo ejjennoon inni fudhatee gaafa sana jaalmarroon jedhe yoo Oromoon bilisoomuu hin barbaanne bosona Oromiyaan bilisoomsee jiraadha. Bosonuun bilisoomuu qaba jedhee nama kaayyoo fi ejjennoo akkasii qabutu hooggana keenya. Hooggana hayyu duree adda bilisummaa Oromootti yoo lubne akkaataa waraanni kun harkaa harca'u uummata Oromoo akkaataa itti harka qullaa hambisan warri firaafis diinnis keessa seenee irratti hirmaachaa gochaa ture. Isa irratti duulaa turan. Namni tokko namni isa waliin dhaabbatee guyyaa tokko waraanni kun nu fayyada. Siyaasan keenya kun siyaasan isin oofaa jirtan kun biyya keenyaaf illee sabaaf sablammii biyya sana keessa jiruufillee furmaata ta'a jedhanii utubaa ta'aafiin ture. Karaa deemanii inni kaan Maqalee deemaa inni kaan immoo Abiyyii wajjin sirna nafxanyaa leellisaa ture. Har'a eega guyyaan itti darbee aduun itti dhiitee hirki isaan jedhan dildila hirka ceesifna jedhan hirki sun citee har'a as baanii hooggana hin qabnu jechuun badii isaanii kaleessa hojjetan irratti addi bilisummaa Oromoos waan dubbatan qabu waraanni bilisummaa Oromoos waan dubbatan qabu kanaaf uummata keenya tuffatanii miidiyaa irratti gabba'anii yaada burjaajaa ta'e uummata keessa facaasaa jiru. Kanaaf warra akkasiitiin dhaabbadhaadha warri hoogganamaa jiru qabsoota warra jirantu jiranii isaantu irraa dubbata isaantu dadhabbinaa fi qaama dadhabbinaa fi qaama jabinaa kan qabsoo kana keessa jiru warra kanatu tilmaameerraa haasa'a malee
namni ganama ka'ee hojii dhaqee hojii isaa irraa deebi'ee dhufe yeroo hojii isaa xumure qabsoon Oromoo hoogganan qabu Oromoon jabaadha Oromoon laafadha Oromoon sooressa Oromoon hiyyeessa jedhu kuni bifa kamiiniyyuu ilaalcha kamiiniyyuu fudhatama hin qabu kan jedhuun qabaa galatoomi gammachiisa. Tole Bonaasir Koorsaa galatoomii warri Oromoon hoogganan qabu jedhan kuni warra uummanni Oromoo walabummaa isaa akka hin arganne yookaanis immoo illee isaa akka murteeffanne barbaadanii fi warra maqaa Itoophiyaa jala guugatanii Oromoon akka gabrummaa jalatti hafu barbaadanidha. Uummanni Oromoo hooggansa qaba. Hooggansa waan qabuufiti TPLFin ofirraa kuffise biyyattii sana keessatti mataa ta'e waraana bilisummaa Oromoo qaba. KFO qaba. ABO qaba. Kana sababa hooggana cimaa ta'eefiyyuu irratti duulamaa jira. Jettee akkasuma dhugaan jiru. Mee gara dhumaarra jirra yeroo gabaabduu qabna yeroo gabaabduu keessatti nu laattu. Waa xiqqootti dabaluu gammachiisu waa'ee amma waa'ee hoggana cimaa hin qabnu jedhamu kanarratti. Tole. Oromoon dhugaadhumaaf hoggana of kennee qaba. Hoggana lubbuu isaa kennee qaba. Hoggana qabsoo kana of kennee uummatni isaa bilisoomee inni du'ee uummanni isaa bilisoomu akka bilisoomu kaayyoo qabu qaba. Itoo kun ta'uu baate itoo Oromoon hayyuu cimaa hayyoota ciccimoo qabaachuu baate kan aarsaa kaffalanii darban har'allee kan qabsoo irra jiran itoo Oromoon qabaachuu baate nuti qaata ammuma har'a hafuura baafnullee hafuurri nu citee ture. Akka warri Amaaraa gadi ba'anii ofii isaanis akka George Floyd warra Ameerikaa sana hudhamne qilleensa barbaanna jedhanii gadi ba'anii Itoophiyaan hudhamte jedhan dubbatan sana nutillee qilleensa dhabnee lubbuu wanni keenya kokkee keenya dhaabatanii waan barbaadan ammuma bilisummaa qabnullee hin qabnu ture itoo hayyoonni Oromoon qabnu ciccimoon aarsaa kaffalanii sadarkaa kana qaqqabuu baanne yoo waanuma biraa dhiifne waggoota dhiyeenya kana keessa haala qabsoon uummata Oromoo alaaf keessaan dhiibbaa biyya ollaatiin biyya keessaatiin garatti warraaqu dhabee haala rakkisaa jiru kana keessatti hooggantoonni Oromoo qabsoo kana haala rakkisaa keessatti qabsoo kana finiinsanii asiin ga'an. Itoo kun ta'uu baate itoo jabeenya hayyoonni Oromoo jiraachuu baatanii wayyaanee amma funyaanitti hidhatte keessa taa'anii dargaggoo qeerroof qarree ijaaranii qabsoo finiinsanii qeerroof qarreen sadarkaa kufaatii wayyaaneen dhageesseen hin ga'u ture. Warri Oromoon hooggansa qabu jedhu kuni warra yeroo biraa waan adda addaa dubbata yoo akkuma sila Naasir dubbate bara yaadachuuf bara 2018 yoo ilaalle warroonni amma gadi ba'anii Oromoon hayyuun qabu jedhan kuni namni iddoo isaan jiran jiru hin beeku. Gaaf sana gadi ba'anii waan addi bilisummaa Oromoo murteesse lolla malee maaliif lolla jedha maaliif maal jedha jedhanii itti ba'anii adda bilisummaa Oromoo irratti keessumaa ayyuduree dhaaba kanaa irratti duulanii waan isaan jechaa turan waan dhageenye waan dubbataa turan waan yeroo irraanfannu miti. Har'a immoo gadi ba'anii afaan biraatii waan biraa nutti himu jaroonni kun. Jaroonni kun ofii isaaniitiif bakka dhaabbatan hin qaban bakka ta'an hin qaban. Har'a ganama wayi dubbatu galgala deebisanii ganama neebbisu galgala deebisanii tabaaru waanuma tokko. Namoota akkanaatu gadi ba'ee namoota dhaabbatan qabnetu gadi ba'ee Oromoon hayyuu hin qabu jedha. Oromoon hayyuu yoo qabaachuu baate illee Oromoon hangafaan wal ijaaree wal duraa duuba deemuu danda'a. Kanaaf jarri kun wanti isaan kana hojjetaniif ittumaan warra wayii bolbolu rigdeemee aangoo wayii biddeen macittuu wayiin argadhaa kana keessaa jedhee warra kanaaf deemutu uummata Oromoo afaan faajjessuudhaaf akkatti dubbata malee Oromoon hoggana cimaa haala sukkanneessa haala hamaa kam keessa qabsoo kana raanga'ee uummata Oromoo ammanumayyuu akka inni lubbuu godhatu godhe. Kanaafuu jarri kun nurraa dhaabbachuu qabu ammallee warri kana dubbatan ammallee guyyaa bilisummaa keenyaa dheeressuuf afaan faajjii biraa Oromoo keessatti uumanii diinaaf dabarsanii kennuuf tattaaffataa jiru. Kanammoo uummanni Oromoo callisee bira darbuu irra jiru. Uummanni Oromoo bakka jiru
warroota farra qabsoo isaatii hooggantoota isaa qabsoo kanaaf lubbuu isaanii jiruu isaanii dabarsanii kennan yeroo gadi buusan yeroo salphisan ummanni Oromoo gadi taa'ee ilaaluudhaan jiru dhaabbadhaa asirratti kana caalan deeminaa jedhee itti himuu qaba Gammachiis. Tole hedduu galatoomii obbo Tasfaa akkuma jennee uummanni Oromoo hoggana cimaa qabaa. Kun beekamaadha. Kanaafitiyyuu uummata Oromoo irratti roorroo nammaataa jira. Mee daqiiqaa lama keessatti gaaffii tokko sin gaafadhaa naa deebistuu. Daqiiqaan keenya dhumaa jira. Yeroo ammaa kana PP'n ilmaan Oromoo guuree naannoo Tigraay fi Amaaraatti geessee ficcisiisuu fi qopheessaa jira, guuraa jira daa'imman silarraa dubbanneerra. Kana qofa miti qabeenya Oromiyaa saawwa re'ee hoolaa guuree biyya isaatti geessaa jira yeroo uummanni Oromoo beelaa jiru kanatti. Kana uummanni Oromoo maaliif callisee ilaale? Maaliif kana godha gaafa qabeenyi isaa saamamu, gaafa ilmaan isaa saamamtu maaliif callisee ilaale? Mee gara komii uummata Oromootti immoo deebina. Kan biraani akkuma amma dubbattan hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo qabsoo kana uummanni Oromoo Finfinneetti miliyoona meeqaan bahee simate har'a PP'n ukkaamsanii lafa inni jiru illee hin beekamu. Uummanni Oromoo maaf dirmachuu dhiise? Kana moo adda bilisummaa Oromootu akka isaan obsan godhe? Maaliif callisee ilaalaa jira? Hoggama biyya jaarmiyaa biyya alaa adda bilisummaa Oromootiin waa'een hayyu duree kun maaltu tattaafatamaa jira? Mee kana gaggabaabsaa lamaan keessanii naa deebisaatii achumaan dhaamsa keessan naammaddaa. Obbo Tasfaa, obbo Naasir. Galatoomi Gammachiisi asirratti waan tokko wanti nani jechuu barbaadu komiin uummata Oromoo bira otoo hin taane abbootii amantii Oromoo bira jiru. Rakkoo guddaan uummata Oromoo bira otoo hin taane abbootii amantii Oromoo bira jiru. Irran deddeebi'ee dubbadhaa. Maaliif yoo kan jettu taate uummanni Oromoo nuti lolan barbaannu, nuti nagaa barbaanna, ijoolleen keenya nuti ilmaan abbaa tokkooti. Kanaaf iyyuu lola dhaabatii taa'aa mari'adhaadha. Yoo beektee furmaanni kan dhufu ta'e naqalaatii Oromoon furmaataa argatu kan jechaa ture abbootii gadaatii fi maanguddoota abbootii amantii Oromoo keessa turan kan sirna nafxanyaatti ijaaramanii as bahan isaantu rakkoo qabaa jechuudha. Egaa kana maaliifan kaasee gaafa Oromoo fi ilmaan keenya dhumuun qabanii nuti nama tokko jechaa turan tole jedhee hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waraanni kunis ilmoo keessani. Kanaafuu isinumatti kenninee jirra. Waraana kana fudhadhaadhaa nurraa. Har'aa booda isintu kanaan dura hidhachiisaa ture, isintu nyaachisaa ture. Har'aa boodas kunoo kan keessanii hooggana keenya jalaa gara hooggana keessaniitti dabarsineerraa jedhan. Gaafa kana jedhan waraanni gaafa galee jedhu waraanni bilisummaa Oromoo gariin isaanii mana hidhaa keessatti yookaan immoo lafa mooraa leenjii keessatti summii nyaachifamanii gariin isaanii achi keessaa baafamanii rashanamaa turan. Abbootiin amantii guyyaa tokko ijoollee keenya du'e. Ijoollee nuti kadhannee finnetu rakkoon irra gahe jedhanii abbootiin amantiifis maanguddoonni biyyaa cal jedhanii harka isaanii dudduubatti qabatanii afaan isaanii qabatanii taa'aa ilaalaa turan jechuudha. Inni kuni Oromoon gaafa humnoomee Oromoon gaafa jabaatee jedhu dhufanii uummata fuuldura dhaabbatanii nuti abbaa gadaati, abbaa gadaa Tuulamaati, abbaa gadaa Maccaati, abbaa gadaa Booranaati jedhanii uummata keenya burjaajessu, abbaa gadaa Gujiiti jedhanii. Gaafa ijoolleen keenya har'a dhaqanii Maqaleetti dhaqanii dhuman, Gondor irratti dhaqanii harca'anii ijoolleen keenya du'uun irra hin jiru. Waraana isa ofii qabnu iyyuu kan keenya iyyuu hiikkachiifnee galchinee isinitti kenninee nu diddanii. Kanaaf ijoollee keenya dabarsinee amma gara abiddaaf hin laannu. Ijoolleen keenya baratanii akka biyya bulchan barbaanna. Ijoolleen keenya akka baratanii uummata isaanii tajaajilan barbaanna jedhanii akkuma gaafa maanguddoo bahanii guyyaa 3 guyyaa 4 4 kiiloo wannoo jechi bulaa turanii isa sana dhaqanii isaantu deebii itti kennuu qaba. Uummata kanas kan sakaale isaan. Kanaaf warraan amma ijoollee amma dhumaa jirtu kanaaf dhiiga amma dhangala'aa jiru kanaaf jaarmiyaa siyaasaa caala kan itti gaafatamu abbootii amantii Islaamaa fi Kiristaanaa waaqeffataa Oromootu uummata Oromoo irratti rakkoo guddaa fidaa jiru. Qabeenyi Oromoo saamamee
yeroo gondoriin deemu bifa kamiin saamama liqaadha moo Oromoon gaafa miliyoonni walakkaa Harargee irraa buqqa'e namni uummata Oromoo bira dhaabbate hin jiru. Naannoon Amaaraa sumnii tokko kan kaffale hin jiru. Kanaaf uummanni keenya har'a sangaasaa ofiidhaaf iyyuu nama miliyoona 20 itti lakkaa'amutu biyya sana keessatti gara beelatti deemaa jira jedhee addunyaan gabaasaa jira. Abbootiin gadaa fi warri uummata kana dura buunee dhaabbannee hojjennaa jedhan kuni beela akkasittiin addunyaan gara Itoophiyaatti gadi guuraa jiru kan otoo arganii uummata keenya irraa sangaa saamanii akka sangaa isaanii saamamee ijoolleen isaanii jalaa guurramtee qabeenya isaanii fi lubbuu ijoollee isaanii dabarsanii akka isaan kennaa gochaa jiran isaanidha jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaa isaanii kana jalaa bahuu qabu jedhee namana namni rakkoo guddaa qabu uummanni Oromoo loluu danda'a kennuus danda'a garuu kan isaan fuuldura dhaabbatee isaan sagaalaa jiru abbootii amantiiti kan jedhu qabaa jiru. Tole hedduu galatoomi obbo Naasir mee inni waa'ee ambaarraa dubbateera mee ati immoo waa'ee dhimma hayyu duree adda bilisummaa Oromoo kanaaf waan deemaa jirurraa xiqqoo nuutu yeroon keenya dhumachaa jira Obbo Tasfaa Guddataa. Iyyee dhugaarumaa fi waa'ee hayyu duree adda bilisummaa Oromoo baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif hayyu dureen waggaa meeqa qabsoo uummata kanaatii jedhee jiruusaa gammoojjiitti dabarsee har'ammoo waamicha warri abbaa irree kun gaaf sana riifoormii goonaa ka siyaasa karaa nagaa deemsifnaa jedhanii galchaniiru amma immoo deebisanii sodaa dhaaba kanarraa qabaniif jaalala dhaabni kun uummata isaa irraa qabuuf hooggantoota isaa qaalii ta'an qabanii akka hoolaatti guyyaa guyyaadhaan amma nama 61 hooggantoota adda bilisummaa Oromoo nama 61 Awaash Arbaatti hidhaman har'a immoo yaasaniiti iddoo biraa geessuu fi jedhan iddoo isaan geessan hin beeknu ajjeesuu fixuuf illee ta'a. Sodaa dhaaba kanarraa qaban jaalala uummanni kun uummanni Oromoo dhaaba kanarraa qabu irraa kan ka'e hooggantoota isaa akka hoolaatti kaampii adda addaatti hidhanii darara guddaarraan gahaa warra kaan reebaa akka dhagaa jirru eenyuun baatteen fa'aa reebamee akka malee miidhamee jira kan jedhamu dubbatama. Oliif gad rakkisaa yeroo manni murtii gadhiisu poolisiin ala dhaabattee qabdee oliif gadi rarraasaa hidhaa rakkisaa jirti. Kuni waan biraa miti. Hoggana kana dhaaba kana hoggana malee hambisanii uummata Oromoo irraa gargar baasuufi. Kun immoo uummanni Oromoo dhaaba kanarraa abadanuma lafarraa bada lafarraa dhuma malee dhaaba kanarraa gargar hin bahu. Daawud Ibsaa yoo ajjeesan illee innillee adda kun rasaasaaf kenna. Yoo Daawud Ibsaa waan manatti hidhuu dhiisiti waan fedhan godhan illee qabsoon uummata Oromoo amma gaafiin uummata Oromoo deebi'utti abadan duubatti hin deebi'u. Kana wanti isaan jala muranii beekuu walla dadhabanii rakkina keessa jiran hamma gaafiin uummata Oromoo deebi'utti siyaasni biyya sanaa tasgabbii yoomayyuu hin argatu. Amma warri sirna nuti deebisuudhaan waan sana gaafii isaanii dhiisanii gaafii uummata Oromoo hin fudhannetti gaafii uummata Oromoo hin deebinetti Daawud Ibsaa isi maaliif abbaan fe'in ta'in kun uummata Oromoo qabsoo bilisummaa isaa keessaa wanti duubatti deebisu hin jiru. Hooggantoonni kanaan dura jiranis hidhamaniiru, du'aniiru. Qabsoon sun ittuma fufi malee nafni. Inuma ajjeesu qabsoon inumatti deemti. Yoo Daawud Ibsaa ajjeesan illee qabsoon kun ijoolleen lafaatti baatu, ijoolleen itti guddattutu jira. Sana caala daran qabsoon deemaa jira malee wanti isaan qabsoo kana duubatti deebisaniif isaan akka yaadanitti gowwummaa isaanii qabsoo kana maseensuuf hoggana qabsoo kana mooraalii isaa cabsuudhaan isa kaan hidhuudhaan isa kaan ajjeesuudhaan waan qabsoo kana duubatti deebisa itti fakkaata. In ta'u garuu haa ta'u malee akkuma sila Naasir dubbate dhuguma jaarsoliin abbaan warroonni abbootiin amantii abbootiin gadaa karaa ittiin rakkina uumanii kan hin beeku. Akkuma waan biraati Abiyyi bira deemanii shira xaxuudhaa beekan mee ayyoota kana gadhiisaa siyaasa biyya kana tasgabbii siyaasa biyya kanaatiif gaarii miti. Gorsa akkanaas itoo kennanii fi gaarii tureeyyu. Itoo amma Daawud Ibsaa jedhamutti biitti kun tasgabbooftu jedhanii gorsa gaarii gadhee itti himne
itoo dhaqanii suma gaarii lakkii amma isaan kun hin baanetti amma gaafiin uummata Oromoo deebi'utti biitti kun tasgabbiin argattu mee yaadaa jedhanii too garsanii gaarii karaa uummata Oromootiin yoo ilaalle dhugaadhumaaf yoo ilaallu hooggantoonni keenya qaqqaaliin yeroo isaan mana hidhaatti dararaman uummanni keenya akkatti taa'ee ilaaluun sirrii miti. Garuu wanti uummata kanas qabe jiraachuu danda'a. Waa tokko yeroo isaa eeggatee dhufuu danda'a. Garuu kun karaa kootiin natti dhaga'ama. Uummanni kun ayyudureedhaa gadi ba'ee dubbachuu dhabu. Namni ayyudureen uummata dhaaba kanaa uummata amma kanaa qajeelchu. Uummata miliyoona 60 ol dhaaba jaalatu na hidhamee akkanaan taa'u nama gaddisiisa. Wanti godhan jiru garuu karaa biraatiin warri biyya alaa jirus karaa wanni qaba advanteejii qaba karaa adda addaatiin dhiibbaa fiduu ni danda'a ture warroon kan karaa yaalamaa jirus nima jira garuu akka barbaachisaa ta'etti sagalee ayyuduree keenyaaf sagalee hin taane kuni natti dhaga'ama gamme. Hedduu galatoomi dubbii guddaa dubbattee lamaan keessanuu waan ciccimaa jettanii akkuma isin jettanii warri gaafa sana gadi ba'ee waraana bilisummaa Oromoo fuudhee hiikkachuu qabadhee maraatee gadi ba'ee waraana sana hiikkachiisee amma immoo gaafa dhaabichi sadarkaa kanarra ga'u hoogganni isaa hidhamu hayyuu dureen isaa hidhamu gadi ba'anii dubbanne suni dhugaa dubbachuudhaaf piippiidhuma warri gaafa sanas xiqqoo ishee adda bilisummaa Oromoo waan dogoggore qaba malee nama wajjin mari'ate tu dogoggora malee warri gaafa sanaa har'a piippii kana wajjin jiru. Isaanuma kanatu fakkeenyaaf abbaa gadaa fayyadu gondoritti dhaqee horii 1,000 ol fuudhee warra Amaaraatti kenna. Warra Amaaraa fi Tigiree kan uummata Oromoo fixaa turanitti dhaqee kennaa jechuudha. Waan sana warrumta Amaaraayyuu yookaanis immoo warratti achitti duulte nyaattu warruma maaninni TPLF fudhatee nyaata akkuma yeroo darbee garuu dubbiin taa'aa ture suni akkuma isin jettan dubbii hamaadha. Gama biyya alaatiin akka TPLFitti jaarmiyaan biyya alaa jiru, uummanni Oromoo biyya alaa jiru, hawaasni biyya alaa jiru, uummata isaatiif dhaaba isaatiif hin dhaabbanne sirriitti hojii dippiloomaasiin hojjenne jedhanii warri qeeqan jiru kun dhugaadha. Anillee nan deeggera yaada kana. Egaa kana fakkaata walumaa gala marii keenya har'aa xumurachaa jirra. Daqiiqaa tokko keessatti obbo Naasir waan jettu jedhi sa'aatiin keenya dhumeera. Galatoomi gammachiisi waa'ee hayyuduree adda bilisummaa Oromoo irratti waan tokko ni itti dabaluu barbaada. Wanti nan itti dabalu maalinni biyya sana keessatti namni leenci jira beektaa amma leenca yoo qabanii amala isaa yoo hin beekin humnaan leenca dadhabanii hooggantoonni hunduu biraa qabamanii hidhamanii jiru. Leenca hayyudureen adda bilisummaa Oromoo leenca ofitti isaan butuu didi. Kanaafi balbalatti cufanii yoo banne nu nyaataa biyya kanaa nu baasaa yaada isaan dandeenyu uummanni isaa waraanni isaa nu dhiisu kan jedhan mana keessatti isaa jiru sodaadha malee isa caalanii miti. Yoo isa gadhiisanii gabbahee dubbatee addunyaan kun akkamitti uumamte akkamitti jiraachaa jirti furmaanni gara fuulduraatti dhufu maali kan jedhani hayyuduree kana lafa isaan itti dhiyeessin hin jiru. Namoota biyya sana keessaa baratanii fi dandeettii qabu jedhamanii wajjin wal bukkee teessisanii mariisanii jiru. Namni tokko namni isaan dorgomu namni yaada isaa injifatee beeku hanga inni gaafa biyya sana galee miidiyaa biyya sanaa hundarra dhaqaa ilaala nam tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf nama kanaa waan dadhabanii sodaatanii balbala isaatti cufanii gama daaspooratti yoo deebine immoo daaspooraan Oromoo rakkoo hamaa qaba. Miseensa adda bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane hayyudureen adda bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo waliigalaati. Kan jaalatuu fi kan isa hin jaalanneeti. Kan isa bilisummaa barbaaduu fi kan bilisummaa isa barbaaduuti. Warri kuni waggaa 40 addi bilisummaa Oromoo eega uumame hayyudureen adda bilisummaa Oromoo namni inni lubbuu isaa tokkittii qaba amma har'aatti lubbuu isaa tokkittii kan uummata Oromoof kenna. Jireenya isaa jiraateen beeku. Waraana kana kadhatee maal godhee biyya ormaa keessatti ijaaree fidee Oromiyaa keessatti deebisee ijaaree uummanni Oromoo har'a mataa ol qabate. Kana warri argan warri beekan gadi bahanii akka hawaasatti akka biyyaatitti hooggana keenya jedhanii aadmaa gochuu otoo danda'anii
dippiloomaasii gurguddaa otoo hojjechuu danda'anii kuni callisuun isaanii hayyuu duree miidhuu miti. Oromiyaan akka jeeqamtu, akka dhiigni dhangala'u, akka abiddi boba'u, akka beelan uummanni keenya badu kan taasisudha malee hayyuu duree kana miidhanii hayyuu duree kana qofaa fi rakkoo irra ga'a jedhee Oromoo yaadu yoo jiraate kuni karaa dogoggoraati. Kuni hubannoo dhabuudha. Furmaanni biyya sanaa uummata keenyaaf kan dhufu yoo hayyuu dureen keenya gadhiifamee yaada isaan kanaan dura bilisaan qopheessaa turan bilisaan qopheessanii sabaaf sablammiin irratti yaada kennate uummanni Oromoo utubaa ta'ee biyya sana ceessuu danda'a. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo leenca qabuu dadhabanii foonitti kennanii fooniin dadhabanii gama hundaan dadhabanii sodaatanii dhaabbiidhaan halkaniin guyyaa isaantu sodaatee dhaabbataa oolaa bulu. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo ciisee bulaa jira. Mana isaa keessaa gadi hin bahin malee yaadni isaa addunyaa kana guutuu fudhatee jira. Uummanni Oromoo sabaaf sablammi mootummaa warri morman warri TPLF hundi isaanii namni yaada isaa fuuldura dhaabbachuu danda'e tokko amma har'aatti dandeettiitti dhabanii waan dadhabaniif waggaa 27 waraana bobbaasanii xiyyaara bobbaasanii ittika bobbaasanii biyya ollaa keessatti biyya keessatti hin dadhaban. Isa kanaaf hooggana leenca qabnaa leenca tuqaan jaalannu kan namni itti siqee qabuu hin dandeenye kan nama isaa fi fira isaa fi biyya isaaf wareegamu qabna waan ta'eef hayyuu dureen keenya leencaa jechuun barbaadaa galatoom. Tole hedduu galatoomee obbo Tasfa daqiiqaa tokkitti. Eeyyee wanti itti dabaluu barbaadu amma dhugaan waan waa'ee Oromiyaa keessaa sangoota sa'aa re'ee walitti qabanii raayyaa ittisa biyyaatii jedhanii uummata keenya irraa guuranii kennan irratti namoonni dhuguma dhaaba kana yookiin mootummaa abbaa irree kana abboomanii abbaan qabeenyaa bitanii itti kennu uummanni Oromoo ofii isaatiif waan nyaatu hin qabu. Hiyyeessa hiyyummaatti galchanii hiyyummaa keessa jira uummanni Oromoo. Uummata Oromoo miti kan kenne sangoota kana. Sangoota kana fakkeessanii sangoota maallaqa wanni taaksii uummanni Oromoo kaffalurraa mootummaan naannoo Oromiyaa kan jedhamu kun biteeti uummata Oromootu kenne jedhee ittiin wanni huumuudhaaf kenna malee uummanni Oromoo jarana sangoota amma kanaa kennu dhiisiti. Uummata kana hiyyoomsaniiru. Uummata kana akka inni gadadoo hin jiraatu godhaniiru. Uummanni kun bilisummaa siyaasaa hin qabu, bilisummaa dinagdee hin qabu, iddoo inni fidee kennu hin jiru. Garuu warruma si bulchina jedhu kanatu horii maallaqa inni rakkatee taaksii kaffalee deebisanii bitanii yookiin immoo warra abbaa qabeenya jedhanii uummata kana saamanii lafa isaa irraa saamanii qabeenya saamanii sooromantu bitee raayyaa ittisa biyyaatii jedhanii Oromiyaa keessaa namoota manaatu kenne jedhanii ittiin afaan faajii yookiin olola deemsifachuuf ergatu. Kan biraa dhumarratti wanti nan jechuu barbaadu dargaggoota Oromoo qeerroo amma warri OPDOs qeerroo jedhanii waamuu calqabaniiru. Qeerroon deemuuf raayyaa ittisa biyyaatti dabalamuuf jedhu. Duratti sirna dargii keessatti yeroo sana gara adda bilisummaa Oromoo jiru innaa humnaan dhufanii dargaggoota qeerroo qabanii dirqiin gara waraanaatti deemsisanii qeerroon yookiin dargaggoonni garatti deeman hin qaban filannoo hin qaban ture. Wanna filannoo hin qabneef dirqamanii waraana adda addaa deemanii achitti aarsaa kaffalaa turan. Akkuma miidiyaa irraan arginutti waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaatii jedhee uummata isaa bilisummaa baasuu jedhee naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti amma giddugaleessa baaliixa kaaba kibba bakka hundumaa qeeqeesaa keessa jira jedhamama. Kanaaf waraan qeerroon kun deemee waraana san ilaallanneef aarsaa kaffalurra harkaa badee deemee dhaqee inni waraana ittisa inni raayyaa ittisa biyyaa keessa jirullee akkanaan dirreetti du'ee joobirri isa nyaachuu mannaa inni amma qabamee deemulleen bakka itti deemuun beekaa filannoo qabaa waan hundumaa kana dhiisee uummata isaatiitiif yoo deemee du'ee gatii qabaa itti yaadan kan jedhuun qaba dhumarratti galatoomi. Hedduu galatoomi dhugaa jettee uummanni Oromoo kan inni beekuu qabu PP'n mootummaa isaa miti. PP'n uummata Oromootiif diina. Qabeenya uummata Oromoo saamee Gondoriif Tigraayitti geessee fixaa jira uummata Oromoo irraa saamee iyyoomsee. Uummata ilmaan Oromoo hunda guuree achitti dhaqee allaattii nyaachisaa jira, fichisiisaa jira. Karaa biraan immoo lafa Oromoo saamsisaa jira. Lafa Oromoo immoo warri kun saamaa jiru. Qabeenyas ilmaan isaas lafa Oromoo saamsisaa kan jiru PPdha.
ummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo qaba, KFO qaba, waraana bilisummaa Oromoo qaba. Dargaggoonni immoo gara waraana bilisummaa Oromoo biyya keessa guutummaa Oromiyaa keessa dambali'aa jirutti dabalamuu qabu jettanii hedduu galatooma. Daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa turtan kun qophii keenya haala yeroo irratti obbo Tasfaa Kumalaa fi obbo Naasir Koorsaa waliin geggeessineedha. Kan marii kana qopheessee geggeessaa ture immoo ana Gammachiis Naadooti. Daawwannaa keessaniif galanni keessan bilisummaadha jechaa qophii keenya hafan waliin turaa jechaa nagaan isiniin jenna galatoomaa. Horaa bulaa deebana nagaan. Galatoomi Gammachiisii sagantaa kana qopheessee nu waamuu geessu. Bobbadina meeqarraafne galata waboo fi qeerroon as geenye irbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan nu aare irbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan nu aare. Balakkeessa tokkoon walitti nu fidee gooftaa waaqaaf lafa dhugaan lakkoo dhalee cabee sirni moofaa yoo dhagaa taate malee yoo gufuu taate malee eenyu bakka taphaa yoo dhagaa taate malee yoo gufuu taate malee eenyu bakka taphaa. Dula bobbadina meeqarraafne galata waboo fi qeerroon as geenye irbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan nu aare inni kalee yaa'ee imimmaan keessanii qeerroo lafeen jabde kichuutti muranii dhiiga boochisanii reeffa ilma ishii irra teessisanii dhiiga isaaniitu firaa of daraare ililchi yaarme hin boohini dhiiga isaaniitu firaa of daraare ililchi yaarme hin boohini Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuune shamaa walii galaanii dargaggoof shamarran hawwaman guddoon baganuu jiraatan jiruun waan guddoo baganuu jiraatan jiruun waan guddoo. Sandura nama jiru miti nama du'es miti gidduu tanaan jira isaan kalee kufan bariin kufne nurra jaallan sanii yoomu jiraataan oggayyu urjiin bara bara jaallan sanii yoomu jiraataan oggayyu urjiin bara bara dula bobbadina meeqarraafne galata waboo fi qeerroon as geenye irbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan nu aare Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuune shamaa walii galaanii dargaggoo shamarran hawwaman guddoon baganuu jiraatan jiruun waan guddoo Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuune shamaa walii galaanii dargaggoo shamarran hawwaman guddoon
Baganuu jiraatan jiruunu waan guddoo. Baganuu jiraatan jiruunu waan guddoo. Baganuu jiraatan jiruunu waan guddoo. Aya Studio.